Bakka jirtanitti nageenyi kenna isinaa ga'u jecha akka molta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaarraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe isinitti hima jalqaba irratti immoo hangafootaan eegala. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee lammaffaa bara hojii 5ffaa waggaa 6ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa har'a gaggeeffamuu eegaleera. Dirra daawwatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 43 ajjeefamuun himameeti jira. Waliigaltee meeshaa waraanaa Turkii fi UK gidduu jiru mallatteeffamuun himameeti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma gara baleen oduu keenya isin dabarsa. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee lammaffaa bara hojii 5ffaa waggaa 6ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa har'a gaggeeffamuu eegaleeti jira. Walgahii kana irratti miseensonni mana marichaa gaafilee garaagaraa ministeera muummee federaalaa Dimokiraataa Riippubilika Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiif ibsaa fi deebii akka kennan gaafataniiru. Dr. Abiyyi Ahmad argamuu gaafilee fi miseensota mana marichaa ka'aniifis deebii ibsa bal'aa kennaniiti jiru. Dhumarratti haasawa pirezidaantii federaalaa Dimokiraataa Riippubilika Taayyee Asqasillaasee sirna baniinsaa mana maree lammiilee irratti taasisaniin ilaalchisee oomishaalee deeggarsaa akka raga'uuf dhiyaateeti jira. Ministeerichi muummee federaalaa Dimokiraataa Riippubilika Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gaafilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'aniifis deebii kennanii jiru. Jijjiirama booda kuufamni mallaqaa Itoophiyaa dachaa 10 oliin guddachaa dhufuus ibsaniiti jiru. Galii fooyyessuufis hojiin hojjetaman barana galii birrii tiriliyoona 1 walitti qabuufis karoorfameen hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Ala ergii guddachuu kan dubbatan ministeerri muummee baatii 4 keessatti ala ergii irraa galiin argame kan waggaa 1 dura waggaatti argamuu hin dandeenye akka ta'es kaasaniiru. Liqaa Itoophiyaa hir'isuufis hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu kaasuun liqaa daldalaa akka fooyya'uufis mariin taasifamaa jiraachuu qabatamaan guddaan jiraachuus ibsaniiru. Itoophiyaa liqaan irra jirus kan biyyoota biroo irra jiru wal bira qabame yoo ilaalamu xiqqaa ta'us ibsaniiru. Riiformii booda kuufamni mallaqaa Itoophiyaa dachaa 10 oliin dabaluun kan dubbatan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad liqaan baankii daldalaa Itoophiyaa irra ture birrii biliyoona 900 ta'uu akka kafalamu taasisuufis dhaabbata faayinaansii guddaa kan oolchuu akka danda'us ibsaniiru. Itoophiyaan guddina biyyoonni muraasni qofa galmeessuu danda'u ibsuudhaan investimentii ala hedduu gara Itoophiyaa dhufan jiraachuullee eeraniiru. Riiformiin eegalame bu'aa qabatamaa fiduu jiraachuun ibsuudhaan Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uufis adeemsa eegaltee haala gaariin jiraachuus dubbataniiru. Dinagdeen Itoophiyaa bara 2036tti Afrikaa tokkoffaa ta'uu muummichi ministeera Abiyyi Ahmad ibsaniiru. Dinagdeen Itoophiyaa bara 2032tti Afrikaa lammaffaa bara 2036tti Afrikaa tokkoffaa takka akka taatu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ibsaniiti jiru. Dr. Abiyyi walgahii idilee lammaffaa bara hojii 5ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti gaafilee yaada miseensa mana mareerraa ka'aniif deebii kennaniiti jiru. Itoophiyaaf barri dhufeera kan jedhan immoo ministeerri muummee yeroon kun kan Itoophiyaaf samiin isii itti banameera jechuun ibsan. Itoophiyaan bu'aawwan dinagdee qabatamaa ta'een hedduu galmeessaa jiraachuu ibsuudhaan Afrikaa irraa dinagdee ishee adda duree akka taatus ibsaniiru. Milkaa'ina Itoophiyaan argamsiiftee jiru kanaafis immoo hedduminaan dhugaa ba'aa jiraachuu kaasaniiru. Ijni hubatee gurri dhageeffatee fi funyaan fuunfatee beeka jechuunis hubachiisaniiru. Buufata xayyaaraa guddicha Bishooftuu doolaara biliyoona 10 ijaaramuufis kan karoorfame ta'us ibsameera. Waggaatti imaltoota miliyoona 100 ol keessummeessuufis kan danda'us jedhaniiti jiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa daandii xiyyaara guddichaa Afrikaa qofa otoo hin taane abbaa buufata xiyyaaraa guddichaa isaa taasisuus ibsameera. Olka'iinsa Finfinneerraa kan ka'e rakkoo xiyyaarota boba'aa hedduu guuttattee ka'uufis isaan rakkisuu hambisuufis filannoo bara kana Dimokiraataa qofa osoo hin taane sagaleewwan garaagaraa akka dhagahamaniifis hojjechaa jiraachuu Dr. Abiyyi ibsaniiru. Filannoo bara kana Dimokiraataa qofa osoo hin taane sagaleewwan garaagaraa akka dhagahamuufis ni hojjenna jedhan ministeera muummee federaalaa Dimokiraataa Riippubilika Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad. Filannoo yeroo isaa eegee kan geggeeffamu yoo ta'us immoo eeruun filannoo geggeessuufis immoo mootummaa dandeettii gahaa qabaachuu dubbataniiru. Filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa filannoowwan isa duraa turerraa fooyyee qabaachuu kaasaniiru. Filannoo biyyoolessaa marsaa 7ffaa ammoo isarra fooyya'aa akka ta'us ibsaniiti jiru. Filannoo bara kanaa Dimokiraataa qofa osoo hin taane sagaleewwan garaagaraas akka dhagahamus ni hojjenna jechuun dubbataniiru.
Magaalaa Dirree Dhawaatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 43 ajjeefamuu aangoonni ibsaniiru. Humni nageenyaa waloo kan kutaa baha Itoophiyaa tarkaanfii fudhateen waraana bilisummaa Oromoo 43 dhabamsiisuu biiroon kominikeeshinii Dirree Dhawaa kaleessa onkololeessa 27 toora miidiyaa hawaasaa isaarratti beekseera. Ajandaan qajeelchaa poolisii waliigala Dirree Koomishiniin Alamuu Migiriyaa humni nageenyaa waloo kun kutaa baha Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ibsa gaazexeessotaaf laataniitti jiru. Namoota 43 ajjeesan keessaa hooggantoonni garichaa Jaal Harargee fi Jaal Bobbaasan ajjeefamuu fi itti aanaa hoogganaa garichaa kan Jaal Rasaasaa jedhamu immoo yeroo waraanaa geggeeffamuu madaa'ee booji'amuu ibsuun biirichi eereera. Komishinar Alamuu Mirgibaa ibsaa garee kanaa waliin hariiroo adda addaa namoonni qaban jedhamanii shakkaman 33 to'annoo jala oolchuu galmeen hubannoo sagalee irratti banuufis gara abbaa alangaatti erguuf ta'uu dubbachuu gabaasanitti jiru. Gama biraatiin immoo godina Harargee ba'aa naannawa Dariimmoo Qillee ganda Qarsaa keessa socho'aa turan raajimanii fi achi jiru rukutamuu raayyaan ittisa biyyaa beekseera. Tarkaanfii fudhatamee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 17 barbadaa'uu fi 14 immoo meeshaalee waraanaa guutuu waliin to'annoo isaa jala oolchuu raayyaan ittisa biyyaa beekseetti jira. Waliigaltee meeshaa waraanaa Turkii fi UK gidduu jiru mallatteeffame. Turkii fi Yuunaayitid Kingdom xayyaara waraanaa doolaara biliyoona 11 bitachuufis waliigaltee mallatteessaniiru. Muummicha ministeeraa UK Keir Starmer fi pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliigaltee seena qabeessa Turkii xiyyaarota waraanaa Irvangeet jedhamu 20 akka bituuf mallatteessan ibsameera. Waliigalteen kun immoo doolaara biliyoona 11 paawundii biliyoona 8 kan tilmaamu yoo ta'u immoo dandeettii waraana Turkiyaa kibba bahaa naatoo keessatti qabdu cimsuufis tarkaanfii yeroof fudhatamu akka ta'es himameera. Bittaan kun immoo qaama tattaaffii Turkii humna qilleensaa ishee ammayyeessuuf taasiftu yoo ta'us immoo hanga xiyyaara waraana dhaloota 5ffaa mataa ishee tajaajila seenutti qaawwa kan ni cufa jedhamee eegama. Muummichi ministeeraa Starmer waliigaltee kana immoo hojjettaan Biriiteen industirii ittisa keenyaa fi nageenya naatoo kanaa kan jedha yoo ta'us immoo Erdogan waliigaltee kana mallattoo haaraa hariiroo tarsiimoo michoota dhiyoo lamaan gidduu jiru jechuunis jajaniiru. Xiyyaaronni jalqabaa bara 2030 Ankaraa ni gahu jedhamee eegama. Turkiin jettuuwwan haaraa Biriiteen irraa bittee jirtu dabalatee jettuuwwan dabalataa Qaxaraa fi Oomaan irraa bitachuufis mari'achaa akka jirtu himamaatti jira. Maalii yuunivarsiitii dabalatee manneen barnootaa hunda torban lamaaf cufuun himameera. Maaliin sababa hanqina boba'aa garee shororkeessaa Jamaa al-Naasir al-Islaam wal Musliimiin kan al-Qaayidaan deeggaramu muudatee manneen barnootaa hunda cuftee jiraachuun himameera. Hidhattoonni kunneen baatii adoolessaa darbe irraa eegalee boba'aa ollaa Maalii irraa ugguraa kan turan yoo ta'us immoo konkolaattota tankaraa hedduu daangaa Maalii irratti dhaabbatanii jiraachuunis ibsameera. Gareen kun immoo ujummoo boba'aa to'annoo jala oolchuun haleellaa geggeessaa jiraachuunis himameera. Hanqina boba'aa sosochii barattootaa fi barsiisotaa waan dangeessuuf yuunivarsiitiiwwan dabalatee manneen barnootaa hundi torban lamaaf akka cufamu ministeerri barnootaa beekseera. Mormiin boba'aa biyyattii yeroo dheeraaf geggeeffamaa ture gatii meeshaalee fi geejjibaa akka ol ka'u taasisaa jiraachuus ibsameera. Mootummaan ergaa garee shororkeessaa kun akka hin seenne dhorkee booda immoo boba'aa geggeessuufis hojjechaa kan jiru yoo ta'u immoo mootummaan waraanaa bara 2020 fonqolcha mootummaatiin aangootti dhufe gufuu guddaa itti ta'aa jiraachuus eerameeti jira. Dhaabbanni humna elektirikii Itoophiyaa ji'oota 3 darbanitti galii birrii biliyoona 26.8 ol ta'u argachuu beekseera. Dhaabbanni humna elektirikii Itoophiyaa ji'oota 3 darban keessatti gurgurtaa humna ibsaa biyya keessaa fi alaa irraa galii birrii biliyoona 26.8 ol argachuu beekseetti jira. Itti aanaan hojii gaggeessaa dhaabbatichaa kan damee daldalaa jiran Andu'aalam Si'aa akka jedhanitti kurmaana kana keessatti gurgurtaan humna ibsaa irraa galii birrii biliyoona 24.9 argamsiisuufis kan karoorfame raawwateedha. Galii birrii biliyoona 28.8 argachuu akka danda'ames ibsaniiru. Itti dabaluunis humna ibsaa kurmaana kana keessatti gurguramee bara baajataa darbee yeroo wal fakkaatuun wal bira qabame yoo ilaalamu guddina dhibbantaa 47 akka agarsiise ibsaniiru. Kanaanis immoo galii walii gala dhibbantaa 96 ol guddateera jechuunis himaniiti jiru. Akkasumas immoo waggaa kana keessatti humna ibsaa gurgurtaafis dhiyaate keessaa dhibbantaa 93 biyya keessa dhibbantaa 7 ammoo gara biyya alatti akka gurguramus dhaabbatichi akeekeera. Dhaabbanni humna elektirikii
Itoophiyaa gurgurtaa anniisaa biyya keessaa harka 53 tuqaa 6, industiriiwwan teknoolojii olaanaa dhibbantaa 4 tuqaa 6 ammoo dhaabbilee teknoolojii dhibbantaa 34 tuqaa 6 qooda akka of keessaa qabanis himaniiti jiru. Kana malees immoo biyyattiin humna ibsaa gurgurtaafis biyyoota ollaaf dhiyeessitu keessaa Taanzaaniyaa fi Keeniyaan qooda dhibbantaa 4 tuqaa 6, Jibuutiin immoo qooda dhibbantaa 2 tuqaa 2 kan qabdu akka ta'es odeeffannoon dhaabbaticharraa ba'es ni mul'isa. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture Misraa Bayaanii qophiin afaan Qaroo Miidiyaa irraa itti fufuu gama kootiin nagaatti. Miidiyaa keenya immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa.